Video kana keessatti kan ilaallu warroonni daataan bilbila keessanii dafee dhumachuudhaan isin rakkise furmaata qabadhee isin dhufee jira. Egaa hedduun keessan karaa koomentiitiin gaafiiwwan gaafattan keessa daataan bilbila kan kootii yeroo kaardii guutetti dafee na jala dhumata, akkanumallee yeroo daataa hidhadhetti daataan kan koo dafeetiin ni xumurama yookaan osoo ittiin fayyadamin na jala dhumata kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Gaafiiwwan kanneen deebisuudhaaf wantoota isin barbaachisan wantoota sirreeffachuu qabdan bilbila keessan irratti qabadhee isiniif dhufee jira. Baay'een keessan daataan bilbila keessanii kan isin jalaa dhumuuf osoo isin hin beekin settingiiwwan on godhatan yookaan immoo itti fayyadama bilbila keessan beekuu dhabuu irraa kan ka'edha baay'inaan jechuudha. Biyya keenya keessatti daataan saffisaan ni dhumatan dhugaa ta'ee osoo jiru garuu settingiiwwan amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana sirreessuu dhabuu keessaniin daataan bilbila keessanii yeroo isin daataa bilbila keessanii hidhatan akkanumallee intarneeta yeroo hidhatan akkanumallee kaardii keessan yeroo bilbila keessan irratti guutan dafee kan isin jala dhumuudhaan isin rakkisa jechuudha. Yeroo hundayyuu kaardii guutuudhaan rakkattu waan ta'eef settingiiwwan amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen sirreeffachuudhaan bilbila keessan qofa irratti daataa bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf akka isin qarqaaru gochuu ni dandeessanii. Egaa kaataagorii sadiitti qoonneetiin kan ilaallu tokkoffaa settingii bilbila keessanii keessatti wantoota sirreeffachuu qabdan yoo ta'u, lammaffaa irratti immoo appilikeeshinoota garaagaraa kan fayyadamtan kan akka Imoodha, WhatsApp, Telegram, Facebook fi kan kana fakkaatan kana irratti daataa bilbila keessanii akka isiniif qusatu settingiiwwan sirreeffachuu qabdan murteessoo ta'an isinitti agarsiisa. Sadaffaa irratti immoo bilbila keessan haaromsuu irratti illee wanta sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Wantoota kanneen kaataagorii sadiin ni ilaalla. Kaataagorii kanneen sadeen irratti hirmaanne wantoota an amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen settingiiwwan kanneen qofa sirreeffachuudhaan daataa bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf akka itti fayyadamtan gochuu ni dandeessu. Irraa fayyadamtan jedheetiin yaada. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raabbi bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin harka qabachaa. Video kana keessatti daataan bilbila keenyaa ni jalaa xumurama saffisaan xumurama osoo ittiin fayyadamin intarneeta yeroo bannetti daataan bilbila kan kooti na jalaa xumurama na jalaa fixee jira warroota jettaniif videoon kun kan keessani. Egaa gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati kan teknooloojiidhaan itti warbartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnootichaatti. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaadetti daataa bilbila keessanii qusachuudhaaf kan isin qarqaaran settingiiwwan sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Egaa meegaabaaytii tokko yookaan immoo Itiyoo Telekoom irratti teeleedhaaf qarshii erga guuttanii booda yookaan immoo qarshii isaan gara daataatti jijjiirtaniitiin kan intarneetaa kan hidhatan jechuudha. Intarneetni sun immoo salphamatti akkuma isin hidhataniin yeroo appilikeeshinoota adda addaa wantoota adda addaa ilaaltan gabaabinumaan isinirraa xumurama. Kunis sababoota garaagaraa qaba. So kanneen daataan bilbila keessanii dafee isinirraa dhumanne immoo yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf settingiiwwan amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanneen sirreeffachuun dirqama keessani. Tokkoffaa irratti kan sirreeffatan settingii bilbila keessanii irratti wanta sirreeffachuu qabdanidha. Settingii bilbila keessanii keessanii seentanii salphamatti jechuudha. Settingii bilbila keessanii keessa seenuudhaan appilikeeshinii settingii jettu keessa seenuu ni dandeessanii. Akkanumallee iskiriinii bilbila keessanii gad harkiftanii mallattoo settingiitu argama gubbaa kanarratti isa irratti kilik gochuudhaan gara keessatti ni seentu. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan connection kan jedhu keessanii seentanii bilbila tokko irratti immoo neetworkiidha. So bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qabaachuusaa hundi keessaniyyuu hubannoodhaan ilaaluu hin dagatinadha. Connection kan jedhu settingii kana keessa seentan. Ergasii immoo connection kan jedhu keessa erga seentanii booda dhaggeeffatan koo akkana keessa gad deemuudhaan data usage kan jedhu ni argama. Data usage kan jedhu karaa keessa seenuudhaan salphamatti asirratti jechuudha kan sirreeffatan. Warroonni bilbiloota akka Samsung fi kan kana fakkaatan qabdan haala kanaan isinii fida. Warroonni bilbiloota akka Infinix akkanumallee Huawei fi kan kana fakkaatan qabdan immoo koornaa irratti dootii sadiitu argama. Dootii sadii san irratti kilik gochuudhaan restrict data usage kan jedhutu jira. Isee irratti kilik gochuudhaan salphamatti steepiin amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanaan sirreeffachuu ni dandeessanii. Steepiin isaanii tokkuma waan ta'eef jechuudha. Settingiiwwan kun bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa waan qabuuf kan akkanasitti isinitti himu jechuudha. So jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan maalidha? Daataa bilbila keessanii qusachuudhaaf deemtan yoo ta'e data saver kan jettutu argama jalqaba irratti ishee irratti kilik gochuudhaan data saverii keessan on godhatan. Turn on now kan jettu ni argamti jechuudha. Turn on now kan jettu kanarra kilik gochuudhaan daataa bilbila keessanii akka isiniif qusatu gochuu ni dandeessan jechuudha. Karaan tokkoffaan karaa kanaadha. Karaa lammaffaan immoo ittiin daataa bilbila keessanii yookaan immoo daataan bilbila keessanii akka isin jala hin xumuramne dafee akka hin fidne ittiin sirreeffatan immoo akkana keessa gad dhufuudhaan mobile data usage kan jedhu ni argama. Mobile data usage kan jettu kana keessa seenuudhaan salphamatti as keessatti settingiiwwan sirreeffachuu qabdan wantoota sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argartan maarchii tokko irraa kaasee hanga maarchii 31 irratti kan argamu mallattoo settingii kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti jechuudha.
salphamatti data eenyu akka itti fayyadame data kan koollee hangam akka itti fayyadame asirratti ilaaluu dandeessini. Ergasii immoo akkuma asirratti argitan appilikeeshinoota asirratti argaman yookaan ammoo aappiiwwan asirratti argaman kanneen keessaa kan data baay'ee isin jalaa fixuudhaan background irratti access godhe keessattuu namoonni baay'een hin beektanii yeroo data bilbila keessanii bantanii dataadhaan fayyadamtan data bilbila keessanii san qusachuudhaaf wanti isin gochuu qabdan appilikeeshina hunda banuun hin barbaachisu. Sababni isaas appilikeeshina tokkorraa imo keessa osoo jirtan gara feesbuukii keessa osoo jirtan gara YouTube ti warroonni jijjiiratan jirtan jechuudha appilikeeshina. Kun ammoo background irratti appilikeeshinoonni kunniin ni hojjetu. Isin cuftanii keessaa baane jettanii garuu background irratti ni hojjetu waan ta'eef background irratti akka access godhanii data bilbila keessanii hin fidne gochuu qabdan jechuudha. So akkuma asirratti argitan appilikeeshinoota asirratti argaman kanneen keessaa kan barbaadan yookaan immoo yeroo baay'ee data access gochuudhaan na jalaa nyaachuu danda'a jettanii kan yaaddan keessattuu kan akka Imo, TikTok, Facebook, YouTube fi kan kana fakkaatan ofirraa on gochuu qabdan jechuudha. Isaan kanneen keessaa an tokko irratti isinitti agarsiisa. Isin isaan hafanillee step maanaan isinitti agarsiisuudhaaf deemutti fayyadamtan jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argitan TikTok yeroo baay'ee itti fayyadama waan ta'eef background irratti access gochuudhaan akka data bilbila kan gootin irraa hin xumu akka hin fidne yoo barbaade TikTok kan jettu kanarra kilik godha. Ergasii immoo akkuma asirratti argitan allow background data usage kan jettu kana akkuma asirratti argitan haala kanaan off taatee yoo jiraatte on godhatan jechuudha. Allow background data usage kanaafiyyuu walii galtee umtanii jirtanii jechuudha. Background irratti data keessan isin jalaa fixa. Kanaafiyyuu isa kana maal gootanii on taatee yoo kan jirtu ta'etti off gootan. Kana jechuun background irratti yeroo data keessanitti yeroo dataatti fayyadamtan jechuudha. TikTokiin background irratti akka hin hojjenne yookaan immoo data akka isin jalaa hin fidne isin qarqaaraa jechuudha. Ammas of duubatti deebinee appilikeeshina biraa irratti isin agarsiisu. Appilikeeshinoota yeroo baay'ee itti fayyadamtan keessattuu kan akka Instagram, TikTok, Facebook, Imo fi kan kana fakkaatan jechuudha. Fakkeenyaaf ani Imo irratti isin agarsiisu. Imo irratti kilik godha. Ergasii immoo low background data usage jettu kana off godhadha jechuudha. Off yeroo gootanitti haala kanaan data bilbila keessanii isiniif qusata jechuudha. So isa kana appilikeeshina hunda irratti iyyuu wantoota kanneen sirreeffachuudhaan salphamatti data bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf akka itti fayyadamtan gochuu ni dandeessu. Inni biraa immoo karaa biraatiin karaa adda addaatiin jechuudha daataan bilbila keessanii kan isin jalaa fixu bilbilli keessan karaan inni biraa immoo appilikeeshinoota akka Facebook, Imo, Telegram, Instagram, TikTok kan yeroo baay'ee itti fayyadamtan jechuudha. Appilikeeshinoota kanneen irra seentanii settingiiwwan sirreeffachuu qabdantu jira. Tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Isaan hafe immoo isin steepii amma isinitti agarsiisu kanaan ni sirreeffatan jechuudha. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu jalqaba irratti Imo irratti isinitti agarsiisu isaan hafanis steepiidhaan itti deemna jechuudha. Imo keessanii seentanii jalqaba irratti Imo irratti settingii anama isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana sirreeffachuudhaan salphamatti daataan bilbila keessanii saffisaan akka hin xumuramne gochuu dandeessan. Ergasii immoo koornaa kanarratti profile Imo keessanii irratti kilik gootanii ergasii immoo settings kan jettu keessanii seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argitan storage and data kan jedhu irratti kilik gootan ergasii immoo akkuma asirratti argitan low data mode kan jettu ni argamti. Ishee irratti kilik gochuudhaan ishee kana low data mode kan jettu kana on godhatan. Ishee kana on yeroo godhatanitti yeroo hundayyuu daataan bilbila keessanii saffisa hin qabu waan ta'eef saving your data isin jedha. Data keessan haalaan isiniif qusata jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kan jalatti argamu media upload quality kan jettu ni argamti. Ishee irratti kilik gochuudhaan qualityuwwan kanneen keessaa kan isin filattan yeroo hunda jechuudha. Standard quality kan jettu ishee jalqaba kana ni filattanii ergasii immoo daataan Imo keessanitti yeroo fayyadamtan isiniif qusata jechuudha. Amma immoo appilikeeshina biraa irratti isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf Telegram irratti isinitti agarsiisu. Telegram irra ni seentanii ergasii immoo Telegram irra erga seentanii booda bakka dootii sadii yookaan immoo sararoota sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo gara settingii Telegram keessanitti ni seentan. Ergasii immoo baay'ee tokko salphaadha steepiin jiru jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan data and storage kan jedhu keessa seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argitan automatic media download kan jettu ni argamti. Automatic media download kan jettu kana jalatti when using mobile data kan jettu kana on taatee argamti taanaan off gootan. Asirratti off gochuun kan isin qarqaaruuf background irratti Telegramni keessan viidiyoowwan adda dataawwan adda addaa akka hin buufanne yookaan immoo akka upload godhe yookaan download godhe akka hin buufne background irratti gochuudhaaf isin fayyada jechuudha. Kana qofa osoo hin taane isa dakkanatti argamu when roaming kan jedhu kana irratti illee off gootan ishee kanas ofirraa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane isaan dakkanatti argamu save to gallery kan jedhamu kanneen isaan kanneen hundayyuu off gochuu hin dagatinadha. Inni biraa immoo streaming kan jedhu jalatti ni argama. Stream video hunda audio files kan jedhu kana isa kanas off gochuu hin dagatinadha. Sababni isaas isa kana off yeroo gootan yeroo live irratti video adda addaatiin yookaan immoo audio adda addaatiin haasoftan live irratti direct download godhee background irratti data keessan isin jalaa fixa waan ta'eef haala kanaan isaan kanneen yeroo wifi itti fayyadamtan irra caala more yoo itti fayyadamtan irra murteessaadha jedheetii yaada. Inni biraa immoo Facebook irratti data bilbila keessanii fixuudhaan akka isin rakkifne gara Facebook bilbila keessaniitti ni seentanii ergasii immoo steepii nama isin agarsiisu kana settingiiwwan kanneen ni sirreeffatan. Ergasii immoo koornaa kanarratti sarara sadiitu argama. Sarara sadii kanarratti
kanarratti kilik gootan ergasii immoo keessa gad dhufuudhaan settings and privacy kan jedhu keessa seentanii ergasii immoo settings kan jedhu keessa seentanii egaa hedduu tokko baay'ee salphaadha. Ergasii immoo media kan jedhu asirratti settingwwan asirratti argaman kanneen keessaa kan jalqaba irratti argamu media kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argatan photo quality isin jedha high medium low kan jedhu ni argama. Akkuma asirratti argatan isaan kanneen quality isaati jechuudha filatan. So yeroo video fi akkanumallee suuraa buufattan quality kamiin akka buufattan bakka itti filatanidha. So high yoo ta'e medium low kan jedhu kanneen keessaa filachuu dandeessanii kan videos haala akkuma asirratti argatan video quality kan jedhu kana jalatti video quality barbaadaniin filachuu dandeessan. Data akka nu qusatudha kan barbaadnu waan ta'eef akkuma asirratti argatan data saver kan jettu kana kornaa irratti kan argamtu kana off taatee argamti. Ishee kana on godhatan. On godhachuun keessan yeroo hundayyuu Facebook keessan irratti background irratti suuraa fi viidiyoowwan adda addaa buusuudhaan akka itti fayyadamni godha waan ta'eef egaa hedduu tokko isin qarqaaraa jechuudha. Umura irratti immoo TikTokidhaan namoonni baay'een kan itti fayyadamtan TikTokitti yeroo fayyadamtan data bilbila keessanii akka isin qusatu gochuudhaaf wanti isin gochuu qabdan gara TikTokii bilbila keessaniitti ni seentan. TikTokii irratti illee steepii makanaan jechuudha. Ergasii immoo maal gootanii profile kan jedhu irra ni seentanii profile kan jettu kanarratti kilik gootan ergasii immoo kornaa kanarratti sarara sadii kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo gaddaa kana dhufuudhaan settings and privacy kan jedhu irratti kilik gochuudhaan hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha haala anama isinitti agarsiisaa jiru kanan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Ergasii immoo data saver kan jedhu ni argama. Data saver kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo data saver kan jettu kana tongilii kana on godhatan. Yeroo on godhatanitti jechuudha background irratti access godhee yeroo TikTokitti fayyadamtan data keessan more isin qusatuudhaaf isin qarqaara. Applicationota akka Instagram fi kan kana fakkaatan illee steepii makanneeniin sirreeffachuudha jechuudha. Inni biraa fi inni xumuraa immoo isinitti agarsiisu yeroo bilbila keessan update gootan yookaan immoo haaromsitan wanta gochuu qabdanidha kan isinitti agarsiisu. So bilbila keessan irratti bilbila keessan yeroo haaromsitanii fi applicationota bilbila keessanii yeroo haaromsitan settingwwan amma isinitti agarsiisu kanneen sirreeffachuun dirqama keessanii. Lammaffaa irratti immoo data bilbila keessanitti fayyadamtanii applicationota adda addaa download gochuu akkanumallee bilbila keessan software isaanii haaromsuun hin barbaachisu. Yeroo hundayyuu wifi bakka jirutti yoo update gootanii yookaan immoo wifi bakka jiru deemtanii bilbila keessan haaromsitan applicationota bilbila keessanii haaromsitan murteessaadha. Kanas gochuudhaaf dhaggeeffattoota kan salphumatti background irratti illee akka hin hojjenneef maal gootanii yeroo wifi qofatti akka fayyadamtan akka godhu gochuu qabdan jechuudha. So fakkeenyaaf isinitti agarsiisu bilbila keessan haaromsuudhaaf yaadda yoo ta'e bilbila keessan haaromsuudhaaf gara setting bilbila keessaniitti ni seentu. Ergasii immoo bakka search bar kanarratti software update kan jedhu jettanii search gochuu dandeessanii yookaan immoo kana keessa gad dhufuudhaan software update kan jedhu ni argama. Isee irratti kilik gootan. Ergasii immoo isee kana on godhatan jechuudha. Yeroo hundayyuu auto download over wifi kan jedhu kana on godhatan. On godhatanii ishee kan on godhachuun maalidha? Yeroo bilbila keessan software isaa update gootan wifi qofatti akka fayyadamu heeyyamta waan ta'eef jechuudha. Application haaromsuu yoo barbaadan immoo application haaromsuudhaaf kan itti fayyadamtan Play Store yookaan immoo App Store dha. So Play Store yookaan immoo App Store irra seentanii ergasii immoo Play Store irra ni seentanii ergasii immoo bakka profile keessanii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan settings kan jettu irra ni seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan network preference kan jettu ni argamti ishee irra kilik gootan ergasii immoo application download preference kan jettu ni argamti ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan over any network kan jedhu irraa garamitti jijjiirtanii over wifi only yeroo wifi itti fayyadamtan qofa akka application buufattan akka isin gochuu qabdan jechuudha. Ergasii immoo okay tan. So inni kun isa tokkodha. Inni lammaffaa immoo auto update application ofiisaati akka faaramsu yeroo gochuu barbaadan maal gootanii asirra kilik gootanii wifi qofatti akka fayyadamuuf so update over wifi only kan jettu kanarra godhatan jechuudha. So data irra yoo godhatan isaan kanneen irra yoo godhatan data isin nyaata waan ta'eef so akka data isin irraa fayyadamneef isa kana ofirraa on godhachuun murteessaadha jechuudha. Inni biraa immoo akkuma asirratti argatan wantoota baay'eetu argama wantoota kanneen illee asirratti sirreeffachuu hin dagatinaadha isiniin jechuu barbaada. Egaa gabaabinumatti viidiyoo har'aa keessatti akkaataa ittiin data bilbila keessanii qusachuu dandeessan gabaabinatti isinitti agarsiisee jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba.